wannaanu nurraa fuudhame jechuudha. Carraa kanayyuu hin argannu jechuudha. Carraa qubee barsiisuu qubeetti barachuu iyyuu hin argannu. Maaliif? Dhageesse amma dhufeera kanaan dhufee wannaan na jeeqaa ture. So naawusaa galatoomaa gara sanatti darbuu dandeessu yoo wannaa taatanii wara bula. Dhageessee qubeen afaan Oromoo kun akka taphitti hin dhumne. Waggaa argitee 35 dura duullee irratti banamee ture akkasuma. Gaafa jalqaba wannaan akka qubeedhaan baratamu seera Itoophiyaa keessatti akka galu ta'e bagas nagaan dhuftan har'a WhatsApp isin jenne chuunchaan jedheetu manniisi. Qubee argitee amma maxxanfame. So qoosaa ofitti qoosaa jira Oromoon. Ofitti qoosaa jira. Kagari ammoo waan hin beekne keessa galeetti laaquutti jira. Dhageesse waan hin beeknu jedhanii harka huddurraa maana fuutaa jedhe namichi. Qubeen afaan Oromoo dhageesse jibbamee kanaan dura Amaariffaadhaan Profeesar Asraati dhageesse Abashaadhaan nutti duulaa ture. Afaan Oromootiin afaan Laatiniitiin barreessuudhaaf dhageesse jibba afaan Amaariffaatti Laatiniitti deeffatanii jedhe. Lakki jibba miti qubeen nu hir'ate qubeen afaan Oromoo dheeraaf gabaabaa qaba. Amaariffaan hin qabu. Kana hunda amansiisuudhaaf balaa meeqa ta'aa ture. So waan jedhani dhumarratti xuqur faranjiliyoonnoo jedhan xuqur faranjiliyoonnoo jedhan. So aga duula kana gaggeessaa turre Profeesar Fedhasaanii fi maastera san isin jettan dhageesse maaster qubee isin jettan maaster qubeeti maaster karaatee qubee kadha'u jechuudha. So jarri kun hin dhalanne Rabbiin argaa yoo dhalatanis ji'a ijoollee waggaa 5 waggaa 4 ijoollee waggaa 4 waggaa 5. So qubeen sun argitee utuu jarrii hin dhufin duratti barreeffama gara waggaa 100 itti eegaa Oromiyaa seene. So qubeen kun argitee Haile Sillaaseen argitee jalqaba aangoo qabate qubeen kun argitee najjootti barsiifamaa ture. Warra afaan argitee Kaatolikiitiin baratu. So qubeen kun gaafa sanarraa Onismoos Nasiibii fi argitee wannaani kan abbaan gammachiis barreessaa turani qubee kana wannaa jaratu galche. So qubeen kun kitaabni isaa attamamee bahee argitee markabaan dhumnaan Haile Sillaaseen gube. So akkasitti argitee qancare. Dargiinis hin dhowwe yeroo argitee jalqabaa baa'oonseen yeroo dargii seenee argitee ijaaramuudhaaf ka'e sana hin dhowwe dargiinis. Dhowweeti qubee argitee nuti afaan isaa iyyuu nuuf hin galle. Qubee argitee Amaariffaa afaan Oromootti jijjiiran jechuudha. So akka namni kanan fudhanneef qubee afaan Oromootti Amaariffaarraa jijjiiranii dhageesse akkasiin barsiisaa turani mandara masarataamu maal jedhan maal timirte baay'ibirati Yesraa Zamachaa jedhanii nama ijoollee bobbaasanii nama barsiisaa turan baadiyyaatti. So idigat baay'uqat jedhaniiti dargiin isaan illee badhaasa fudhate. So amma seenaan qubeen irraa as dhufe dhugaa rabbii seenaan haga waan qubee kana kachaayinaatiin jijjiirra jedhanii rakkatanii qubee argiteen gara kanatti dhaabbataan been isayyuu akkasitti dhaabbata kotte amma harkaan katabna moo kompiitara saasichinu hojjetama moo dhageesse alaal hanqinni qubee dhageesse qubee miti jecha argitee dubbifamaa qofa kan argitee jecha argitee lakkuu ta'ani kan argitee
dachaa jedhan isuma sana isa keessaayyuu qubee tokko fudhatan hodhuu fi hodhuu so isa sana bakka sanaa argitee waa itti guutanis se'an yookaan hudhaa wayii yoo waan tokko itti guutanis se'an lakka chaayinaadhaan jijjiiran dhanquu wayii kotteessa qabu wayii qirincaa kan Itoophiyaayyuu wayya wallahi kan Itoophiyaa wayya kan Itoophiyaa maan fudhannire sooma yoo jibbii isaaf ta'e malee kanuma Itoophiyaa fuutanii keessa galchitanii bakka sana so dhageesse amma qubee jijjiirra jedhanii isayyuu maqaan ajaa'ibaa hin bareeda kuullee jedhanii baasan kuulleedha isinuu so dhageesse Oromoo kuulte godinaadhaan ciruudhaaf yoo taate malee hojii diinaa dhageesse waan kana maaliif akka hojjetan ergaan argitee diinaa keessa jira hin jira akka namni qubee kanarratti wallolee qubee kanarra kan Amaaraa filatu Amaarri irratti hojjetaa turan waggaa dheeraa isa kana laal bifa adda addaatiin rakkoo qaba namooti argitee waan kana hojjetan rakkina wayii qaqqabu nan beeka rakkina wayii qaqqabu rakkoo sana furachuudhaaf jedhaniiti karaa rakkina faamilii isaatiin itti seenanii waan kana hojjetamaa jira jechuudha. Dhugaa rabbii kaleessa TikTok irratti wal qabneet mataan isaa dhufee nu bira taa'ee akkasitti naasomne dhaabasaan eenyu fedhasaan Profeesar ammoo maal jettuun isin so argitee akka kanatti naasomne akka inni itti ibse dhageesse qubee argitee waan sana bakka bu'u xiqqoo jabeessu so isa sanatti uumnee qubee walitti qabame sagal maarree abaluun du'e namni qubee nama sadiin du'e qubee maarree nama sagaliin du'e jedha waan inni haasa'u iyyuu hin beeku qubeen eenyu du'e qubee eenyu ka'een beeku so amma qubee sana qoratamuudhaaf dhiyeesse malee takkaa ittiinis barsiisaan jiru jedhe deebi'ee immoo miidiyaa argite wannan irratti nama 6,000 barsiiseeraa jedha dhageesse amma inni argite kanaan amma gara bashaatiin tarii ergamee waa argachuudhaaf rakkataa jira fakkaata rakkoo isaa ni beenna rakkoo ni qabaa ni beenna kanaaf rakkina isaa furuufi maastera san immoo isuma wannaani mammaakte sana mammaaksa kana guyyaa lama mammaake mammaaksa argitee mixiin mataa dhukkubsatte sana mixiin mataa dhukkubsatte mataanaa koobaayii namni hundinuu yoo mataan koobame ni fayya so anaafis mataa koobaa jennaan eessa si koobaniiti eessa haftaa jennaan ay mataana koobaa fi mixiin gaaf tokko akka jette haa jedhamuufi amma maaster asan ofiifuu argitee riiserchiidhaaf kenneen ture qoradhaa irratti jedhee yuunivarsiitii Haramayaatti kanaan dura waggaa 6 dura natti meeranni waan kana natti meera so amma ijoolleettiin barsiisuutti kaane waan tokko qorachuunii fi hojiirra oolchuun tokko miti waa qorachuun dhugaa ammoo hojiirra kan oolchu kan murteessu seera lugaa afaan Oromoo kan tiksu koreen itti dhaabbatee hin jiru koreetti hin dhaabne opiniyoonii waan lafaa fuuteef jecha itti fayyadamtee argitee koreen itti dhaabbatee kan argitee eeyyama kennu kitaaba irratti hanqina kitaabaa ka xiinxalu kan argitee waan hanqate bakka buusuu danda'u wannaan akkasii hin ijaaramne maaliif abbaan qabu qubeen abbaan qabu maali warra kanaan dura fideetu keessan jiru adda bilisummaa Oromootu fide qubee kana yaa qubee kana isin argite nuti dhaloota qubeeti quba keessirraa ciru bismillaahi samiilaatiif isa harkaa akka warra gondoree ta'a akkasitti qubee ageesse dhalooti qubeessi imiti ana malee warra waggaa 50 keessa jiru
nuyi qubeen warra gaaratti qubee jalqaba barate malee qubee dhaloota qubee simiti dhaloota qubee cirtu malee dhaloota qubeen barattu miti. So ijoolleen kun hundi isaanii afaan jalqaba lafaa ka'anitti baratan afaan kana amma afaan kana jijjiiruudhaaf ka'an. أعوذ بالله مالجد أعوذ بالله إنجرين ما شاء الله جد والله أعوذ بالله مالجد إلال وان تكون أمني وان أركاك أبو هنجابي فتا وان أركاك أبو هنجابي فتا بكا هرات التقود تمالي قبين جيجيرة جتة أرغتك أرانچا أرغتك چاينا فوداني لفتمة تنساني أرغتك كنان درغمو جچو مال جچو sa'aatiin Oromoon dhumu bahaadhiyat sa'aatiin argitee namni illeen gadi ba'ee hiriira ba'aa jiru sa'aatii morkiin adda addaa jiru sa'aatii mormiin adda addaa jiru sa'aatii argitee abashaan duula qubee irratti godhaa jiru Biraanuu Naggaa godhaa jiru Biraanuu Naggaa uraage garuu inni illeen irratti godhaa jira uraagee silaa foon keenya gidduu jiran Oromiyaa keessa jiran kasila akkas ingone inni leenarra diina nutti ta'et nurratti hojjeta kan yeroo kana keessaga kanati qube to'attuyyuu wanna qube irra taasoftu yeroo nu kana wal fakka ilaal jara keenya waan tokko uumtee yoo bakka isaan buune uumuun bu'aasin qabu ilaal dhageesse China nargite wana Japani roboti hojjetan bakka namaa qabu kani argite shaayee yooti dhugu barbaadde shaayee fuudhee sii fidu jechuudha bakka kee bu'eera shaayee ati jennaan fuudhee sii fida bakka namaa bu'eeraa jechuudha yoo akkas hojjechuu hin dandeenye waanuma argitee hin danda'amnetti hin danda'ama jedhanii itti jechuudha cubbuluq obboleessoo kun profeesaras naman kun dhageesse kun argitee digrii irratti digrii namaa daruun qabu yoo sirraa fuudhe malee yoo sirraa mulqe malee kabajaa digrii ati qabdu sirraa mulquudha nama meeqan mulqame ati digrii isa mana barumsaa seeta nuti digrii caalu kan kasi caaluun qabaan anamma والله بروفيسور كنا سامو دي بسامو دي بساجتن إساء ديجري كبان غرو كانوا أودا جلاتو وانتايف لكوس ديجري چا أرغتي صدفا بيسو أرففاتين بيكم نمالي ديجرين كبان بيچ ديجرين كبان كاودا جلا آدا بيك سفو أرومو بيك سيدة أرومو بيك ديجرين كارجا لجرا Digriin abbootiin gadaa argite gadaa sistemii uuman digriin sana caala jira abbaan kan kee argite digrii qabu abbaan kee ka makkanniisa uuman muka makkanniisa jechuu ibicha jechuu reegjiidha jechuu sololoodha jechuu dhageesse muka kanayyuu ka maqaa itti uuman jarri profeesaraa bara Atin imbaradde afaan Ingiliffaa waan itti dartee haasoftuuf nan baradhe seeta hin baranne jara keenya barumsummaan kunuu isa kami boqqolloo sa'aatii meeqa qotanii sa'aatii meeqatti akka facaasan yoom qonnaa akka jalqaban ka beekan abbaa keeti jaratu profeesera jennee argitee harka sinii rukunnee gadi jennaan dhageesse namni hundin waan hin beenne seetanii dhageesse minniq hin jedhina minniq jechuun gaarii miti tokkoffaa ulaagaa ofii beekuun gaarii ulaagaa taayitaa isaa hubatee ifa keekkatee jedhe adamaaru gaariidha yoo namnuu haga humna isaatti ejjate haga humna keetitti yoo tarkaanfatte gaarii bahaqime haga humna keetitti yoo tarkaanfatte gaarii kanaafi qubee afaan Oromoo eenyunuu jijjiiruu hin danda'u qubee afaan Oromoo kana koreettiin ijaarradde bilisummaa Oromoo gaafa argitee ministeera barumsaa argate barcuma argate Oromiyaas
ilma oromiyaa jedhaniiti naannoon sararame malee akka gadi bu'anii akka gaariitti irratti hin hojjenne inni nu jarjara keessa hojjetame. Jarjara keessa hojjetamu malee qubee afaan oromoo ijoollee isin hin geenye barsiisaa ture. Wallahi billahi. Ijoollee kifilii 8 ol baratte yeroo dargii sana keessa. Yeroo dargii kuf ijoollee sanatu bakka hundaa walitti qabame 11 ka baratan. Isa kaan argitee haakima akka baratu, isa kaan immoo argitee akka qubee baratanii barsiisota ta'an. Akkasitti barsiisota hatattama waan ta'e waggaa tokko keessatti barsiisee ibsaa guutamaa waggaa tokko keessatti facaasee qubee adda addaa argitee matsaafa xixiqqoo tokko kan argitee turistootii yoo galan matsaafa turistootaaf kennamu hunda baasee jedhe waggaa tokko keessa koreen argitee wannaa ittiin ijaaramne mootummaan inni kun immoo opiniyoonis qubeen raajaa qaban jarrinuu eega qubeen dhufeeti abbaan duulaa barate abbaan duulaa na booda barate bar qubee Junaidi Sardo na booda dhageesse wannaan eenyu ijoolleen amma jerenaala isin jettanii argitee Baacaa Dabalee jerenaala Biraanuu Juulaa na booda qubee baratanii bar na booda anaa baratee waggaa 11 gayeeti baratani eega argitee Oromiyaatti ol baanii biyya bulchuu jalqabanii baratan qubeen beekanii bar qubee adda bilisummaa Oromoo fide adda bilisummaa Oromoo waraana isaa qofa barsiise hawaasuma kanaa wajjin baratan qubeen beekanii kanaaf jara keenya waan hin beekne hin beeknu jedhanii uffata maaliif fuuldura na fuutaa jedhe harka maaliif fuuldura na fuutaa jedhe haadha soddaatiin namichi akkas dhageesse waan hin beekne irraa dhaabbadha isin hin baasu qubeen ati immoo siichi argitee wannaa haaraa uumtee kompiiteratti hojjachiiftee kompiiterri inni kun hin barreessu silaafuu hin barreessu siichi haaraatti hojjattee haga Oromiyaadhaan waliin geessu hojii diinaa nuuf hin hojjatin yoo barbaachisaa ta'e kan Amaariffaa fudhadha barreeffamee ni jira duraan argitee wannummaan argitee kana keessatti nama sumbu'an maaltu jira amma abaayoo jibbina jechuuniif argitee qubee jibbina jechuun waladdaa bar qubee fi afaan Oromoodhaaf argitee ija bitaatiif ija mirgaati waan akkasiitti namni hin qoosu waan qoosummoo argitee eeggataa qoosuu gaarii waanuma taphatu qubee amma namni jijjiiru namuma akka keetiitii silaafu nama akka keessaniiti umriin keessanuu hin eeyyamu yoo akkam argitee profeesara xiyyaara uumu taate abadan umriin keetuun eeyyamu profeesar Mahammad Hassan profeesar Asaffaa Jaallataa warra gurguddaa qorachiisuu qabda irra deebite argitee ilaal wannaa uffattan sana dhageesse kabajaa kan mana barumsaati kana ummanni argitee abbootiin gadaa isinitti uwwisee miti kanaafi namas eeggadhaa isin eegganna namas kabajaa isin kabanya ummata Oromoof yoo kabajaan kennin eenyunuu kabajaa siif hin kennu taa'ina laal maasterri innis argitee karaatee bakki itti baratan asii miti qubee afaan Oromoo irratti miti karaatee bakki barsiisanis qubee afaan Oromoo irratti miti karaateen dhageesse ijoollee dhalootatti guddisan yoo akka waan adda addaa ofirraa eedduuf akka immoo fayyaa qaama siitiif ta'uuf qubee irratti shaakallee akkasii tasuma hin barbaachisu dhaaba tasuma hin barbaachisu namni isinirraa gorus hin jiru dhageesse hin salphatta malee wallahi kabajaa tokkon argattu taa'ina laal yoo ati hin salphatin taa'ina laal hin salphatta dhageesse barattee ta'ee dippiloomaa qabda qormaata qorattee qorachuun gaarii hojiirra oolchuun moo dandeessu hin qoratta malee hojiirra oolchu namni hin qorata ofiif waan argate qoratee dhiyeessa
qormaata sanatu argitee irratti taa'amee dubbatameeti qormaata sanatu dhageesse yoo gaarii ta'e hojiirra oola. Mal atin qoratte bar afaanuma qorattee afaanuma maxxansita. Ani jimminyaa barreessa gaa. Jimminyaa akkam jirtu gaafa yaadaa gaa isa jedhu. Atis isa Harargee barreessita gaa. Haysaa bayyaasii halkaa akkas soo akka kanaan qubee baafannaa gaa. Dhageesse? Waaqnaa did akka kanaan qubee baafannaa gaa akka Booranaatti. Noo akka kanaanii miti. Qubeen kan afaan naannoo hundaa hammatee baatee deemuun dhaloota galmaan ga'u. Malee qubeen argitee ollaa keessatti jechaa fi loqodaa pronunciationii ganda keessatti dubbatamu miti. Ka ganda keessatti dubbatamu loqoda bahiinsa afaanii nama ba'u loqoda pronunciationii. Booranni akkasii gujiin akka tokko qabaa Harargeen akkasii Baaleen akkasii Wallagga akkasii. Soo kanaaf wanna qubeerraa dhaabbadha. Isammoo warra akkasii jettanii warra keessaa laal warra keessa eeggan warra wanni galcheen jiru warra haadha manaa wanni galcheen jiru warraan sittin duullu nuti. Qubee nama argitee qubee tuqu ammoo ilaal haadha warra keetiitiif haadha faamilii warra keetii wajjin hin zaqazziqaallen mataa gad deebifna. Dhageesse akkas eenyunuu namarraan godhu waan kana. Itti dhabqine bar itti qaamaa dhabne bar. Dhageesse jaarsummaa itti dhabne bar itti salphanne bar. Hay siqaa itti argine bar itti hidhamne fincaan arbaan dhugeyani bar. Fincaan arbaan itti dhuge qubeef afaan kana ifatti baasuudhaaf fincaan arbaa barasin gaallaadhaan of waamtan. Yaa Oromoo kan jijjiire adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromooti. Hojjanneeti dafqinee akkasitti sila argite waggaadhuma tokko Tigiree fi Oppiidiyoon dura nu dursanii Oromiyaa seenaniiru ta'e sila banneerraa wanni Oromoos wanni Oromiyaas hin jiru. Nutu dura galeef dhageesse shikaala lafatti dhaabne. Shikaala kana buqqisuu dadhaban itti naanna'anii harkisaa turan. Oppiidiyoonis buqqisuuf yaalaa turte garuu hin dandeenye. Booda dadhabaniit ijoolleen barattootaas akkuma barattuun irra garagallaan dhiisan jechuudha. Abdii kutatanii dhiisan. Amaarris akkasi. Soo kanaaf qubeen keenya immoo waraana bilisummaa Oromoo addaa ta'eeti lolaa ture bar qubeen Oromoo. Qubeen afaan Oromoo bar waraana addaa ta'ee lolaa ture. Iluu Baaboor keessaa ari'ee baasee Jimmaan ga'ee Jimmaan Shawaa keessa Salaalee keessa addarbee argitee wannaa walqixxeen wannaa sabbata darbee fuudhee argitee utuun baratamin utuun barsiifamin utuun dubbatamin akkasitti sabbataadhaan Finfinneetti naqe. Afaan kun tokkollee achi gad hin jiru. Harargeedha akkas. Afaan duulee argitee afaan duulee Arsii keessaa baasee Boorana keessaa baasee naannoo Finfinneetti marse. Afaanuma Oromooti bar. Afaanummaa fi qubeen kun wallaahi hojiin ni hojjate isin hin hojjanne. Qubee kitaaba isin barreessitantu hojjate seetaniidha. Yaa gowwaasi dudduubbaan bowwaa jedhan. Qubee isin barreessitanii fi argitee jettee kitaaba isin barreessitanii miti. Afaan Oromoo qubee laatinii kanatu dhageesse cabsee Finfinneedhaan ga'e. Utuu argitee nutti inaafaniit googilii keessa gale addunyaatti dhageesse wannaa fudhateera jechuudha. Waraqaatti qaba. Qubeen kun eenyunuu argise cinaa isaa dhaabbachuu hin danda'u. Irratti yaada kennuu hin danda'u. Who are you? Atummaan ka qubee irratti yaada kennitu of ilaaltetta dura ofuma ilaaltetta. Maal taate mee? Ilaali wannaa kuwa argitee karaatee barataa barsiisaa wannaadhaa kaanii Ameerikaa galuudhaa qabsoon. Ameerikaa galuudhaa.
Hey, abboleessa kiyya asilaa profeesara caaluudha utuun akkam biyyaa ba'een fiigee Ameerikaa gala ta'eeti eenyuun qaruun danda'a soo har'as anis akka hamaan jiru si caalaan qaba digrii ilaal jara keenya gita waan irratti hojjettan irratti hojjedha waan isin fayyadu irratti waan nama fayyadne jalan fiigina Oromoos walitti naqina afaan waliin faajjesiisina haa gabaab wannummaan qubee sin galchu eenyu tokkollee hin galchu eenyu tokkollee hin galchu dhageesse na sheekoti jiranillee wallaahi takkaa qubee kanarratti eega qubeen argame sheeman marrashaan eega qubeen argame isuma kanarratti dachaa godhani echiidhuma as garanaa fidaniit qubeen argitee dachaa isaan godhan haganuma malee duraanii an kitaaba isaan dubbisi kitaaba adda bilisummaa Oromoo Finfinneetti barreesse sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo hubachiisa seenaa jettu xixiqqoodhuma siiti akkuma dabtara Dr. Xaabdii xixiqqoo tokko soo akkasitti barreesseet yeroo jedhe qubee wannaan hin jiru dhaan hin jiru dhageesse qubeen dachaa kun hin jiru maal ta'e qubee sana dachaarra gubbaarra aarra daarra wannaa kaa'amaa ture daa gubbaati tuqaan kaa'amaa ture tuqaa gubbaa kaa'amaa ture kanayyuun argineesi kanayyuun dhaqqabne ati wala hirpasaa fi merrasaan keessan hin dhaqqabne iyyuu kana wala maasteriin keessa hin dhaqqabne ati kana waan tokkoyyuu hin dhaqqabne dhageettiidha wanni isin qorataa jirtan dhageettii argaa dhageettii namarraati kan isin qorataa jirtan so taheedha ani immoo kanan argee hojjadheen isinitti himaa jira hin beektanii waan hin beenne dhiisaa so argite ijoollee karaatee barsiisi alaas wanni siif ta'u sana baay'ee bareedaadha dhageesse nama tuubboo cufan malee argite karaatee tuubboo cufanii way karate qubee irratti hojjedhuudhaaf baratte karate wanni baratte maasterii taateefi dhageesse waan tokko ofirraa deebisuuf yoo qabsoodhaaf ta'e sila bosona seenteeti gaara keessatti woboo leenjiftaan jajjabee isa ajaa'ibaa jajjabee leenjiftu yaa dhageesse ijoollee meeqatu kibbatti dhiyaatti nu leenjisuu irratti dhumani damballaash faa wallatti nama leenjisaa ture so akkasitti karaate eenyu abbaan faaroo wannaa keetii miti amma galaal maastera ati fudhatte tun ta'in abbaan faaroo internaashinaali Ameerikaatti fudhate internaashinaal Ameerikaatti fudhateet ani dandeettiin qabuuna waraana leenjisaa jedheet Ameerikaa irraa biyyatti gale gaafa adda bilisummaa Oromoo galan gaafa 91 waggaa 35 irraa Ameerikaa irraati bare isa Ameerikaatti du'e sana obboleessa abbaa biyya abbaa joobiri ilmaan obboleeyyaniiti so qabsoo ilaala qabsoo biyya alaarraa galaniiti qabsoo godhani ati immoo jajjabee barattee kaatee Ameerikaa seente bakka jajjabee keessi gargaareedha Ameerikaa dhaquuf yaa'u sakaan qabanii bisaanitti darbaa ofii hulluuqanii ba'u soo kanaan ala dhageessee qubee Oromoo argitee kaaraatetti ta'uun hin danda'amu ammoo ani dhugaa rabbii kabajaa guddaa siif qaba akka nama tokkootti maaster Hasan sana dhugaa rabbii amma miti kan wal quunnamnee 2008 akkas akkuma Ameerikaa seene soo bilbilee anna quunnamaa ture waliin haasa'aa ture amma immoo bakka hin buuneetti bu'e kanaafan argitee kaleessaatti bu'anis kaleessaatti kanaafan bu'e so kanaaf qubee afaan Oromoo eenyunu ulaagaa itti guuttanu itti seentanuu qabdanii karaan isiniin kennu dhageesse dhaabasaan immoo eenyu fedhasaanis
ammallee digirii kan kee irra deebii ilaalladhu soo ammallee hin taane digirii safuu kan seedaa kan hoodaa kan silaa maatii irraa argatan hin fudhanne dhageesse kan waraqaa qofaan maarrataa jirta jechuudha digirii 3 laala boleessa wannaa kunoo Wallaggatti dhalate eenyunni ingilizii jira digirii 10 qaba 10 qaba hin barsiisa Ameerikaadha ingilizii hin barsiisa Profeesar eenyuti abbo ilaal inni digirii 10 hin fudhadhee jedhe wallahi 10 keessa digiriin hedduun kanan hin fudhadhee hin lakkaa'amne jedhe silaa 15 geessi kami jennaani kanan abbaa faadha kiyyarraa baradhe akaakayyuu kiyyarraa baradhe sana caalaa jedhe isatirra na gargaaree jedhe soo digirii haadhaaf abbaa utuun fudhatin digirii guuraa jirtaniiti dhageesse digirii waraqaa guuraa jirtanii achi deebi'aa kanaadha abbaa keessanii fudhadha namni seenaa aadaa safuu hooda ummataa baratu nama kabajaa ummataa qabeenya ummataa tiksu qofa qabeenyi ummataa maa'in qubeen qabeenya ummataati bar waan akka kanatti ummanni si dhiisu miti qubeef oromiyaa argite dhiiga nama meeqaatiin arganne dhiiga meeqaan na dhiiga madaa ijoollee kana barsiisuudhaaf qubee kana barsiisuudhaaf wallahi hin gaggaba bar wallahi billahi utuu seenaa barsiisuu utuu qubee barsiisuu dhageesse bakka jaalloowwan dhumaniifaa yeroo wanni tokko tuqe wallahi of hin beeku haga sa'aatii tokko bisaan itti naqanii jaalalaniin akkasitti gaggabee nama barsiisaa ture bar dhageesse qubee kana akka kana akka taphitti hin dhumne jara keenya dhaabasaa eenyu fedhasaa hin beektu bar waan kanan beektu ati soo abbayee guutuu warra qubee kana barsiisaa ture dhageessaa nama meeqaa bar kaasa'u naftee akkasitti citanii hafanii bar soo jara keenya waan amma isin itti gamtanii miti waan hin dandeenyetti hin gamina Haji Abdullahi Ganamo abbo afaan kana barsiisu afaan kana barachuu seenaa barsiisu warri kun kana irratti citanii bar sheekota gurguddaa aalima bakka feetetti argitee jiraachuu danda'an quraana kana haysanii sanatu bar qabsoo Oromoo irratti dhumate afaan kana jijjiiru dhageesse soo qabsoo waan amma dhufee miti kaa wannaan kun ture eega dhufe waggaa 100 barsiisuudhaaf kan yaalaa turanii kan Itoophiyaa gale waggaa 100 ol hin cufame hin dhowwame hin gubate boollatti naqanii awwaalan najjooti eegale dhaqii qoradhu seenaa dhageesse seenaa argitee Boorana dhaqee qoradhe najjoo dhaqi najjoo hin qoranne ati najjoo dhaqi Profeesar Iskeel Gabbisaa faamilii isaati kan fide qubee dhaqii wannaan asmaa eenyu abbaan gammachiis yaa faamilii isaati dhaqi qoradhu najjootti dhaqi dura dhaqi najjootti qoradhu yuunivarsiitii Wallaggaa barsiisaa turte miti dhaqi najjootti qoradhu najjoo keessa wayi jira kitaaba sanallee ni argatta soo waan hin beekne quban kaayinaa dhageesse waan hin beekne quban kaayinaa seenaa namatti ta'a nagaroo namatti ta'a soo callimnee dhiibnee jennaan dhageesse yeroo kaan ijoolleen asuma baate isin abbaa xorataati isin xorataadha isin qabsoos gadhiisa maal jennaan nuti akka waan argitee harree namaa hannee biyyaa baaneeti argitee afaan qabannee teenye maal harree hannee biyyaa baane moo waan Oromootiif Oromiyaa beeksisuu irrattan hojjetaa ture waan tokko hojjenne waan tokko nyaan harraa qubee warri gurgurachuu yaadu argite warri qubee gurgurachuu yaadu argite isinuma jechuu isin kanan fatanaa itti argee argite akka nama ciniinfatuutti isin da'e awwarra ciniinfatee isin dhalche keessaati bar yaa hawwaa turre bar hawwaa turre
utuma qubee kana namni Oromoon barate jenne waggaa kudhan hawwiin koo waggaa kudhan booda namni qubeedhaan barateen argan Oromiyaa seene yaa so yeroo san ammoo akkaataa itti barsiisan nadhiifa beeka waliin turre dadaris waliin turre na biraa ol deeme anaara waacaatti ramadee ofii ol deeme Finfinnee dhufe so isa beeka inni immoo warra jiraatee ragaan ba'u nyaataniiru so qubee afaan kana argitee fidee diriirsuu qubee kana irratti hojjetaniiti Oromiyaa argitee sararaniiti innammati Oromiyaan kan Oromooti jettu Oromiyaa jira gaafa duri kutaa jira kutaadhaan shananii fixanii Arsii balbaluma tokko walitti naqanii argitee Arsii fi Baalee jedhanii amma yoona argitee ijoolleen Suudi Arabiyaadha argitee shunkurtii cirtu hundi Arsii Baalee isin maarreedha waliin jetti hin beektuyyuu soo kana hunda ka ciree eenyunni Oromootu kaate Oromoon hin kaanne bar Arsii Baalee ka jedhu Wallaggaa Ilubaaboor Jimmaa Kafaa ka jedhu Jimmayyuu hin jiruyyuu Jimman jiru Kafaa waamamaayyuu Kafaa Kiflaa Gariidhaan waamama Jimman jiru Jimma jira dur hin jiru warra Jimma Abbaa Jifaaraa afaan maqaa lafaa jedhamu malee Kiflaa Garii keessatti hin jiru Kiflaa Garuma keessatti hin jiru Kafaa Kiflaa Gariidhaan waamama katamaan isaa guddaan immoo Jimma akkasiin ka ciree argitee Haile Sillaaseedha bulchiinsaaf akka toru malee Arsii ka jedhe nu miti Boorana Gujii ka qoode argitee Sidaama jedhe Sidaamoo Kiflaa Gar jedhe Sidaamoodhaan jarayyuu wallaalleen Sidaama soo kana hunda kan hojjete keenya miti Oromoo miti bulchiinsa Itoophiyaadhaaf ta'u kan Haile Sillaaseen uummate isaaf ta'uudhaaf Kafaan akkasi biyya Kafaa malee beekta so wanna Goojjam akka jirutti argite xiqqaa tokkotu Amaara akka jiruunu argite ka Goojjam jedhaniiti ka Amaaratti waaman Goojjam amma Amaaratti waaman garuu irra guddaan immoo Oromoo so akkas asii Shawaan Walloo argite Amaaraa fi Tigreetti waamam irra guddaan immoo Oromoo so kana hunda kan hojjete Walloo Kiflaa Garii wannaadhaan Kiflaa Gariidhaan warra citu warra kute jechuu Haile Sillaasee so kanayyuun qoranne dhageesse kanayyuun qoranne maalumatu si galdaasisa beeku barumsi xiqqoon gara abbaan teessu jedhan dhageesse inni kuni mammaasa argitee nan beeka jetteeti jetteeti miti lakki jedheeti dhageesse nan beeka jedhee ilmi quraana dhiqee jedhan ilmatu quraana dhiqe nan beeka jedhee amma isin egaa durii dubartii takkas goote jettanii mammaattu amma ofumaaf nan beekaa keessaa quraana dhiquutti kaatan jechuu soo akkas quraanni ni qaba yoo ciccitee jedhe bakka tokkotti yoo guban gaarii yoo awwaalan gaarii malee hin gubamu wannaan ta'u quraanni ni qaba Baayibiliinis ni qabu akkas dhageesse soo isin warra Baayibilii dhiqu jechuu qulqulluu hin xurateettanii abboleessoo waan hin beeknu jedhaa dhiisaa isin hin gaafatu isin hin galchu aadaa meeqa jira wanni irratti baratan dhageesse tulaa sallan Oromoo irratti qoradhu mee tulaa sallan Oromoo irratti qoradhu yaa Oromoo irratti qoradhu dhageesse tulluu nama durii mee dhaqii qoradhu tulluu nama durii yoo gubanis homaan ta'u abba yoo gubanis yookaan awwaalanis bakka namni nanne yoo godhan homaa rakkoon qabu quraanni yaa sana dhaqii sheekota gaafadhu anaan atakkaroo dhiisi so ilaale ilmi xixiqqoon garaa abbaan teessu jedhani hin jarjarina walaa tajaljaluu biqalbi suutuma jedhan hin jarjarina ilaal sheelateewotti hin jarjarina
So kanaaf jara keenya hubatu malee naasa'u wanni qoratan hedduu ilaal tulluu nama duriitii dhumne jedhanii dhageesse tulluu nama duriitii dhumne jedhanii warra tussii dhaqii qoradhume mee qoradhu kana tussii kuni argite akkamiin akka bahee Ruwaandaa dhaqe mee qoradhu dhaqiisan mee waan qubeedhumaan qoradhu dhageesse qubee chaayinaa wanni si galchaan jiru qubee chaayinaatiif kan laatinii wannati wal jijjiiruudhaaf itti si wannati rakkattuuf hin jiru biyyoota hedduudha kan qubee laatinirraa fudhate akka afaan keenyaaf ta'utti fudhanneerraa dhageesse isa hanqate jechatu guuta waan amma isin itti rakkattanii miti argitee jechuma afaan oromoo gurguddaa wallaaltaniitti itti rakkataa jirtan dokterri harma hodhee gargar baasiyettan dokterri harma hodha dokter eega jedhe maaraga dokterummaa eega kenneefi harma hodhaa dokterri okay profeesarri harma hodha profeesarri hin barsiisa dokterri hin barsiisa dokterri hin hodha dokterri argite so kanaafi dokterri akkas inni kun immoo daa'imni mucaan daa'imni akkas ta'e daa'imni harma hodhe so daa'imni maal hojjeta sila harmuma hodha malee maal hodha moo arraba si hodhaa waanuma akkasii tokkitti keessaa buutee argitee akka saaxilaatti gadi baaftee namatti haasofta achi as nuti kana arguu wallaalle qubee kana hudhaa eessatti akka galu arguu wallaalle nuti jecha ammasini maarree ta'e jettanitti baaftan arguu wallaalle nuti warri dura barate warri dura argitee waanuma qubee diriirsee argitee barsiisaa ture arguu wallaalle jecha isa dudduubbaatu isa fuulduraa ibsa dhageesse akkasi waa balleessitanii nu akkana yoo namni waan tokko haasaa dhufe isa kuttaniin akkas jedhe abaluu waraabbiidhaan kutuu akkas jechuun amma wanni isin fudhattan idiitiidhaan waraabbiidhaan keessaa kuttan jechuun dokterri harma dubartii kanaa hodhe maal godhe hin hodhe harma isiitu dhageessee dhukkubsannaan akkas kan jedhu akkas daa'imatu harma wannaa kanaa hodhe jedha hin jedhu waanuma waliin fakkaan daa'imni haadha isaa hodheedha wanni biraan jiru waanuma argitee waliin fakkaan waan argitee silaa jabaachuuf laafachuu ammayyuu hin barbaachin yeroonuu kan isaa miti dhageesse namni siqaa'ee argaa jira qotachuu dadhabee jira dhageesse amma jimmaa kaleessa bilbilanii dhageesse dhufanii nu wajjin haasaa turan jireenya dhabnee jedhan jireenya dhabnee waraanni kaan halkan dhufa jedhu inni kaan immoo mootummaan immoo guyyaa dhufee nu rukuta dhageesse siqaa'ee arginee jedhan irra immoo waraanuma abiyyiin dhumaa jirraa jedhu wallaahi hin maraatee dhagaa inni argitee koofiyaa diimtuu isaa keeyatee ija babaasuudha yeroo jarri deeme eenyu dhufan akkamitti dhufan isitu nyaachise jettee ija namatti babaafti isa qawwee hin qabnetti ija babaafti so akkas so dhaqii hojjedhu yoo hojjette lolta ta'e dhaqii loli qawwee harkaa qabda wanni ummata keessa deemanii ummata sun bu'aniif hin jiru ummanni jireenya dhabe jara keenya jireenya dhabe so siqaayin kun immoo aga yoomitti itti fufa tasaqaaye ko ummanni rakkataa jira bara so siqaayi argine namni ummanni siqaayi arge boo'ichatti jira karaa nagadatu qabu karaa gurgura maal nagadataayyu kana nagadatu kaadireedha kalafa gurguratu kaadireedha kalafa bitatu kaadireedha so siqaayi amma oromoon keessa jiru kana isin argaan jirtan asii qubeedhu uumtu nama lafarraa daguugamee dhumaa jiruuf qubee uumtu qubee chaayinaa waggaa meeqatti barannan waggaa meeqatti immoo nuufi qubee kana immoo baratamee jennaan itti dorgomna nuti akka maal nuu godhame qubee diinaa qofaa miti qubee amaaratu hojjetaa jira bara amaarri sinutti hojjetaa jirti
So amma miti barka jarri isinin indakkamne jara keenya irra guddaan namni as keessaa dhaqqabe laalamma nama na dhaggeeffatu keessaa namni dhaqqabe yoo jiraate nama 5 guutuutti indakkamne si waan nu jarri nuun jedhaa turan Profeesar Asraat Waldayyas argitee mataa hidhatee qubeen Amaara jibbitaniiti jedhee qubee Amaariffaa jibbitaniiti jedhee namni ibiddarra kaayee argitee nu xiqqeessaa ba'ees iyyaa kabaan so waggaa baramma miti waggaa 30 duraa bar amma eega achii wannaan kun nurraa dhaamee namnu ittiin baratee ittiin barreeffatee waan hunda jalqabne qubee biraatu nu uumaniga isayyuu bar isayyuu tu namoota bebbeekamoo ta'eoo dhageesse ijoollee karaatee hojjattuu fi wannaa gurbaa tokko argitee kana ofuma rakkinni olii gadhamaasu tokko dhaabasaa moo fedhasaa obboleesso ofitti deebi'a yoo ofitti deebi'uu baattan balaa kiyya kana caalaa isinitti bu'a balaa hin dhaabne ammallee ilaa zalaalam kan isinirraa hin dhaabne bakka naqee hundatti mata duree sin godha bakka naqee hundatti maaliif isin nama hawaasa Oromoo bahaa dhiyaa ganeedha isin nama afaan ganeedha nama afaan gane sila dhageesse barumsa keessan addabaabayitti mulqamtu turani utuu seerri jiraate addabaabayitti profeesarinatii dokterinnatii ati fudhatte hin mulqamta turte wallaahi hin mulqani dhageesse kootii wannaati uffattes qobbortaa sana sirraa mulqu sila inni karaatee barsiisuu ammoo Oromoo qubee afaan Oromootii miti kan cufani tuubboo nama cufani nama tuubboo as cufan malee qubeen cufani wanna qubee irratti shaakali Oromoo irratti shaakali nama biraa irratti dhageesse achi Ameerikaadha warruma gurraacha irratti shaakali malee qubee irratti shaakalan karaate kanuman jedha ammaaf isingaa itti guddataa miti yoo kana caalaa itti dabale itti guddata garuu akka jaraatiin kana caalaa qaxaqaxanii dha'u kana caalaa waraabanii suuraa jaraatiin wannaa maxxansu ammallee sinirrattan hojjedha ammallee amma booda argite funyoo udaan buuteedha amma booda maqaa keessan funyoo udaan buute isayyuu nama kuma jaaleen jimne jedhanii gadi baanii nuttaasaanii nama kuma jaa hin ajjeemne jettanii nama kuma jaa ajjeemne jettanii illeen jimneedhan hin ajjeemne jettanii murtii ijoollee dhumte sana ammoo gaaf tokkon itti gaafatamtu yaa dhagaa jirta fedhasa dhagaa jirta abdiin qaba si argeera so kanaaf wallaahi yoo ati ittiin gaafatamne taa'in alaal dhageesse wannaa nama kuma ja'a lubbuu nama kuma ja'a ajjeefte daa'ima kuma ja'a fixxe hin gaafatamta seenaan so akkas yuunivarsiitii Wallaggaa namoota akkasiitiif ofirraa ari'a bakka barsiisota yoo dhabdanne ana dhufee sin barsiisa silaa barattanis homaa fiddani amma booda of ajjeesaa jirtani namni yoo baay'ee barate argite baay'ee yoo barate deebi'ee of ajjeesa soo kanaaf yuunivarsiitii Wallaggaa mulqaa namittii kana ari'a mulqa yuunivarsiitummaa barsiisuu sanarraa ari'a hin gaggeessanii bara haga wannaan kan kee qoratamee ifa ba'utti dhaabbadhu jedhu maaliif nama ajjeesaa jira jechuudha isin jalaa nama ajjeesaa jira soo kanammoo isatu afaaniin gadi ba'ee dubbate jechuudha kanuman jedhaan yeroo gaarii isiniif haa ta'u nagaatti yoo wannaata xiqqaate immoo boran itti dabalaaf yaa yookaan galgala kana ay mokokkaam dhageesse qubee jijjiirta eeganni dhalatee dhufe bar qubee jijjiira ay
Abbo namni hakuma humna isaatii yoo tarkaanfate maal qaba? Yeroo gaarii isinii haa ta'u. Daqiiqaa 51 ol dabarse yeroo gaarii isinii haa ta'u nagaan.